Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya akkam jirtan? Jirra jirtu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'e isiniin jecha. Har'a immoo wannan qabadhee dhufee teekinooloojiidha jechuudha. Waan qoratamee ifa ba'ee addeeffamee jiru wantoota haayidii argan akka afaan arabiitti arba'uun tahiyyadu jedhamti. Waa afur haayidii ni gartii jedhamti. Arba'uun tahiyyadu waa afur haayidii yookaan dhiiga laguu yookaan immoo dhiiga baatii isa jedhan sana akka afaan Amaariffaatti war abeba waan jedhan sana jechuudha. Kanaaf wanni afur gosti afur wanni dhiiga argu akkuma namaatti jechuudha. Dhiiga baatii yookaan dhiiga ji'aa wantoonni argan akka qoratamee jirutti maalii fi maalii jechuudha. Guutummaa guutuutti qoratamee jira jechuudha. Beektonni qoratanii maqaa isaanii lafa kaa'anii jiran jechuudha. Wantoota afran kana tokkoffaan akka afaan arabaatti almara'atu, lammaffaan immoo tokkoffaan ilma nama jechuudha. Dubartiidha jechuudha. Almara'atu wal arnabu waddabu'u wal khuffaashu akkas jechuudha akka afaan arabaatti. Ammoo seera akka afaan oromootti immoo wantoonni dhiiga argan waa afurii jedhamee lafa kaa'amee jira jechuudha. Fakkeenyaaf madda waan kana subul salaam waan jedhamu keessaa argachuu dandeessan kitaaba subul salaam kan Imaamul Albaanii dureen hadiisaa inni hadiisa shahiha godhee inni jala deemamu hadiisa qoratee kun shahiha kun daciifa jedhee lafa kaa'eeti jira jechuudha. Kanaaf Albaanii wanni jedhamu biyya Albaaniyaa jechuudha. Albaaniyaadha biyyi isaadha. Muhammad jedhama. Inni sun qorateeti kanarratti dubbatee jira jechuudha. Wanni akka afaan oromootti gizee addeebinu waa afur dhiiga laguu ni garti. Waa afur jechuudha. Kan dhiiga laguu agartu waa afurii. Tokkoffaa dubartiidha. Akka ilma namaatti dubartii. Kan lammaffaa immoo maali illeettidha jechuudha. Yeroo asitti dubbatamu dubartiidhaa fi bineensa walitti fakkeessu miti. Waan rabbiin dirqama irratti godhe hunduu ni baate jechuudha. As keessatti wal qixxummaa hin ibsu karaa dhiigaatiin haayidii fi laguu arguun kun akka ulfi garaa keessatti dhaabbatu godhe jechuudha. Kana malee ulfa ta'uu hin danda'an. Ilma namaa gize jennu guyyaa 3 hanga guyyaa 7 fi isaa olii laguu arguu danda'a jechuudha. Ji'a keessaa guyyaa 24 yookaan 26 qulqullinaan taa'uus ni dandeessi. Ji'a ji'aan itti dhufa jechuudha. Ji'a osoo hin geenyeen duratti ji'a keessaa hangi qulqullinaa guyyaa 24 yookaan immoo 21 ni ta'a. Irra guddaan 6 fi 7 jechuudha. Amminni irra turu aqalliin kan irraa gadi immoo guyyaa 3 fa'aadha jechuudha. Kanaaf ilma namaa keessaa dubartiidha jechuudha. Kan lammaffaa immoo illeettiidha jechuudha. Illeettii yookaan illeensa afaan biyya gariitti. Kan sadaffaa ammoo waraabessa jechuudha. Waraabessa amma nuti beeknu kana majaa jedhamti. Waraabessa, darmaa, yuusee, yuusaa waan jedhan jechuudha. Kanaaf waraabessilleen akkuma dubartiitti dhiiga laguu yookaan dhiiga baatii ni argaa jechuudha, ni agarti. Kan afuraffaa ammoo lakkoofsa afuraffaa irratti kan argamu maali? Akka afaan arabaatti khuffaashu waan jedhan al-khuffaashu yookaan immoo akka afaan oromootti yoo deemnu simbira halkanii jechuudha. Simbirri halkanii simbira kaan irraa akka adda ta'e ni beekanii hanqaaquu hin buusan jechuudha. Ni dhalan malee hin hanqaaqan. Garuu simbira haa ta'an malee waan goflaadhaan bararan keessaa simbirri halkanii ni dhalan jechuudha. Akkasumas dhiiga laguu yookaan dhiiga baatiillee arguu ni danda'anii jechuudha. Kanaafuu wanni afran kun qoratamee mirkanaa'ee as ba'ee jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya wantoota akkasii qabannee ni dhufna jechuudha. Inshaallahu yoo rabbi fedhe. Kanaaf chaanala keenya kana subscribe godhaa, viidiyoo keenya immoo share nu godhaa isin jenna. Akkasuma like, comment nu godhaa, yaada qabdan immoo gara commentiitiin irra barreessuu ni dandeessanii jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.